Maalin jedhe? Maalin jedhe sir? Dingata maal ta'an jedhe? Waan nama dhibu keessaati waan ani irratti dubbachuu barbaadu hafuura qulqulluudhaa fi waldaa kiristaanaa kan jedhu irratti. Turree makoota kana. Hafuura qulqulluudhaa fi waldaa kiristaanaa kan jedhu irratti dubbadha. Mata duree Naafii kompiitara gosa beekaadha. Maalin jedhe? Hafuura qulqulluuf waldaa kiristaanaa. Hafuura qulqulluu maa inni sirriin dunkaana nutti fidee, waldaa nutti fidee, namicha adii tokko immoo nutti fidee. Akkamitti ol argamuun waldaan kiristaanaa hafuurri qulqulluu akkamitti walitti dhufuu danda'a? Kun hundumtu kan jedhu irratti dubbadha har'a. Hafuurri qulqulluun yeroo waa'ee hafuura qulqulluu haasofnu hafuurri qulqulluu kun Abba, Ilma, hafuura qulqulluu isa Sillaasee sadii jedhamu jechuudha. Sillaasee sadii isa miti kan hin haasa'u beektu waan ta'eef isa. Ani mata dureen har'a irratti keessa koo akka barumsaatti amma duwwaa miti banaa barannaa maaliif beektu obboloota ko. Jireenya keenya keessatti amanaa tokkoo fi waldaa tokkoo fi jireenyi namaa akka geeddaramuuf namni tokko nama Waaqayyoo ta'uusaa kan ittiin beekuu dandeenyu. Namni tokko Waaqayyoo wajjin deemaa jira. Namni tokko Waaqayyoo wajjin jiraachaa jira. Namni tokko hafuurri Waaqayyoo yoo keessa jiraate malee yoo hafuurri Waaqayyoo jireenya nama sana keessa buufate malee namni suni akkuma nama gabraa namuma normal namuma. Amma fakkeenyaaf namoota warra Kiristoos hin beekne irraa namoota warra Waaqayyoon hin beekne irraa anaaf isiniin kan adda godhe waldaa dhufuu keenya miti. Nagaa akka gaariitti maaloo yoo akka jennate dogoggora waan ta'eef. Waldaa dhufuun anaaf isiniin namoota warra Kiristoos hin beekne irraa adda nu goone nuun. Wanti garuu adda nu godhe tokko warra waldaa dhufanii fi warrumayyuu waldaan dhufne irraa namni waldaama dhufaa, namni waaqeffachaa, namni tajaajilaa, namni faarfachaa, namni raajaa, dhagaa, namni raajaa, maqaa Waaqayyootiin raajii dubbachaa hafuurri qulqulluu isa keessa jiraatu dhiisuu danda'a. Haa maal akkamitti paaster? Akkamitti yaa raajalee namni tokko amma raaja nama baay'eetu raaja baratti raajiin baay'ate namni raaju baay'ate keessa jirra nuun keessuma. Raajummaan bara baay'ate keessa jirra waan ta'eef kanaafiyyuu gaa waa'een hafuura Waaqayyoodhaa fi akkamitti Waaqayyoo hafuura isaa isan jalqaba teens wayim dunkaana keessa waa'ee dunkaanaan haasa'uu barbaada. Ansiilii baay'ee kaasuun beekuu kana kompiitara irraan fudhadhe maaliif waraqata irratti barreessee yaada koo kana naa ibsuu danda'a hafuura qulqulluurraa kan inni argadhe tokkoon siilii kaaseenii achi booda irraa barbaadeen argadhe. Garuu akkasii waa yaadattaniif hin kana godhe. Seenti barumsa beekumsa koo agarsiisachuu hin kana sitti agarsiisatu hin ta'in sammuu keessan keetti waa akka fuun barbaada. Waldaa edda dhufneeti jireenya keenya keetti akkasii waa mifattanii yaadattan tokkoon barbaada waan ta'eef macaafni qulqulluu kuni akkamitti hafuura Waaqayyoo inni jedhamu waldaa hafuura Waaqayyoo waldaa hafuura Waaqayyoo hafuura Waaqayyoo waldaa inni jedhamu maal akka ta'e macaafa qulqulluurraa akka inni itti dubbatu olee wajjiniin yaada. Seera ba'uu boqonnaa 37 faadha. Seera ba'uu boqonnaa 33. Har'a eebboon hin jirtu. Tajaajila ishee irraanfatteetti. Lafuma jirtutti Waaqayyo ishee haa eebbisu. Seera ba'uu 33. Gaafa qulqulluu baafadhaa. Ilaa akka jedha lakkoofsa tokko nan dubbisa.
Ergasii Waaqayyo Museedhaanii ati saba biyya Gibxii baaftee ol fiddee wajjiniin asii iddoo kana ka'aatii gara biyya isa ani sanyii keetii fi nan kenna jedhe Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoobiif kakadhe sanatti dhaqaa. Maalittiin jedhe Waaqayyo Museetti dubbata. Museedhaaf Waaqayyo taasaa jechuudhaan. Ani ergamoota si dura nan ergaa. Kana'aani Amaarootaa fi Heetota, Pherezotaa fi Heewatoota yoon dogoggore maqaa warra Israa'eliidha. Kan hin barbaadu akkasin galu, kan hin barbaade isa waan hin ta'ini isa gadiitu waan ta'eef. Waaqayyooti iddoo kanatti maalitti dubbachaa jira? Maal akka ta'e Israa'eliitti maal dubbachaa jira? Museedhaanii yeroo biyya Gibxii keessaa baatanii deemtanii namoota sinitti ba'an tokkotu jiru. Gosoota sinitti ba'an jiru. Akkuma namaa Israa'eloonni yeroo isaan biyya Gibxii ba'anii Israa'el gosa meeqa ture? Gosa 12 ture. Namoonni immoo karaa isaan irra deemaa jiran irratti gosa adda addaan turan immoo turanii jiru. Isa dhaqanii dubbifatan. Lakkoofsa 7 kaaseen kan inni irratti dubbachuu barbaadu. Waaqayyoodhaaf Museeni wanta isaan gidduu sanatti Waaqayyo gooftaan machaa Museedhaanii Israa'el dura bu'iti deemittiin jedhee Waaqayyo gooftaan itti dubbateera. Waaqayyo waan baay'eettiin jedheera. Ani isinii wajjin nan ta'a isin dura nan deema jedheera. Waaqayyo kakuu baay'eetti dubbate. Garuu lakkoofsa 7 irratti Musee fi wanta Museen godhe wanta Museen dubbate waa'ee hafuura qulqulluu isaan isinii wajjin dubbachuu barbaada. Lakka jedhan. Ergasii Museeni dunkaanicha fuudhee iddoo buufata keessaa ala baasee irraa fageessee maal ta'edha? Hin dhaabeedha. Haajiniin jirtu miti? Ni ilaala akka gaariitti maaloo. Jaawa qulqulluu wajjiniin dhiinnee deemna. Ergasii Museen dunkaanicha fuudhee iddoo buufata keessaa ala baaseetii irraa fageessee hin dhaabee ture. Miti? Dunkaanichi dunkaana maali jedhama? Itti ol maali? Ol gaani jedha. Ilaala nagaa. Ilaala dunkaana achirraa ilaalaa akka dunkaanaatti na fudhadhaa kana. Ilaala Waaqayyo Museeni dunkaana kana fuudheetu kun dunkaana jedha. Dunkaana kana fuudheetu saba Waaqayyo maal godheedha? Israa'el gidduuti baasee maal godheedha? Achi fageessee maal godheedha? Hin dhaabee jedha. Na dhagaa. Maaliifi Museeni dunkaana Waaqayyo kana Israa'el gidduu dhaqennaamne? Maaliif achi baaseetu kan saba sana gidduuti baasee dunkaana Waaqayyo isa jedhamu kun immoo achi baasee dhaabe yoo jenne dunkaanichi immoo maa inni jedhe sagalee Waaqayyo? Natti maa dunkaanichi maa inni? Dunkaana itti ol gaaniidha. Na dhagaa akka gaariitti. Dunkaanni Museeni ala baasee dhaabe dunkaana maal jedhamu? Dunkaana itti ol gaanii. Dunkaana itti afaan Oromoo itti guuttadha. Ooliidha ammoo oodha ol gaaniidha. Itti gashadha akka gaariitti akkasii galuun barbaada. Ilaa obboloota koo rakkinni guddaan bara kana keessa dunkaana miti nuunarra. Yeroo kanatti Museen dunkaana maaliif dhaabee jedhee yaadaan ture. Israa'el karaarra deemaa jira. Israa'el Waaqayyo biyya Misrii baasee biyya aannaniif dammaa Kana'aan jedhamu tokko keessa waan deemaa jiranii fi dunkaanni immoo asin dhaabduu ganama kaatanii maal ta'uu dandeessu? Jissuu dandeessu. Dunkaanni iddoo tokko dhaabbatee hin turu. Namni waa'ee dunkaanaa beektan dunkaana jechuun asitti hin nyaattu hin dhudduu ganama immoo hin kaastu. Yeroo kanatti Waaqayyo gooftaan machaa Museetti yeroo dubbateetti karaa deemoodha isaan karaa deemaa jiru isaan. Karaa eessa deemaa jiru? Kanaan kan jedhamu deemaa jiru. Garuu Kanaaniin adeeman malee Waaqayyo gooftaan waan itti dubbate tokko immoo qaba. Saba kanaa wajjin haasa'uu barbaada. Saba kanaa wajjin ol arguu barbaada. Iddootti Waaqayyo ol argu immoo mana ijaaruun hin danda'amu. Maaliif? Karaa deemoodha. Namni karaa deemu mana ijaarratee taa'uu hin danda'u. Namni karaa deemu dhagaadhaan mana bareedaa miidhagaa yoo ijaarrate keessa jiraachuu hin danda'u. Because karaarra deemaa jiru. Lafa onaa keessa deemaa jiru waan ta'eef. Kanaaf maal ta'e Waaqayyo gooftaan machaa dunkaana kan jedhamu tokko itti kenneedha. Akka macaafni qulqulluun. Dunkaanichi maal jedhama? Iddoo maali jedhe? Ishee kana hin irraanfatina. Dunkaanichi maal jedhama? Iddoo ol ga'u. Dunkaanni bara sana iddootti Israa'el ol ga'u. Yeroo jalqabaatti dunkaana ol ga'u jedhama jechuudha. Namni Waaqayyoo
waa gaafachuu barbaadu hundumtuu maal godhaa? Gara dunkaanichaatti dhufaayidha. Sinii galaadha. Maal jedhe namni Waaqayyoon waa gaafachuu barbaadu hundumtuu dunkaana isaa keessa rafee, mana isaa keessa rafee, siree isaa irra rafee asumatti naa godhi jedha. Sinni gaafachaa jira. Gara dunkaanaatti dhufaa. Waaqayyo iddoo hundumaatti argama. Yes, Waaqayyo iddoo hundumaatti argama. Waaqayyo garuu Waaqa seeraati. The God of principle. Kanaaf iyyuu maali gara gaaffii qabu taanaan wanta tulfaatee jira taanaan gaaffii isaanii baattatanii gara eessaa dhaqu? Gara dunkaanaa dhaqu. Namni gara bara kana keessa baratti keessumaa immoo teknooloojiin guddate keessa I go to church. I can watch online. Jedhama namni maaliin wallaa dhaqan? Maaliin wallaa dhaqa mana taa'ee waaqeffachuu nan danda'a bara kana maqaan isaa eebbifamu taa tokkotti yoo siin dabbare taa tokkotti yoo jecha namni jisin jettanidha. Yoo kun jibbise kanatti geeddarama jedhaniitu bara iddoo kanatti garuu Museenii dunkaana saba keessaaf sabnichi immoo gaaffii qabu hundumaa Waaqayyoon gaafachuudhaaf gara dunkaanaa dhaqaadha. Gara dunkaanaa dhaqaadha. Maal mana isaanii ta'anii gaafatanii gaafachuu danda'u. Garuu Waaqayyoo iddoo hinnitti argamu waan ta'eedhaaf dunkaana ofii isaanii keessa ta'anii Waaqayyoon gaafachuu hin danda'an. Ilaa akka jedha asirratti kun maaloo ilaalaa sagalee Waaqayyoo. Akka jedha gadeedhaatiin haa wajjin dubbisa. Dunkaana lakkoofsa 8. Yeroo Museen ba'ee gara dunkaanichaatti adeemu. Museen eenyudha? Geggeessaa hafuuraa isaaniiti. Yeroo Museen ka'ee gara dunkaanichaatti adeemu sabni hundumtuu ka'anii adduma addaan balbala godoo isaanii dhaabbate hamma inni dunkaanicha ol lixutti isa in ilaalu turanidha. In ilaalu turanidha. Dhiifama guddaa isaa torban darbe namni ijoollee eddanii rimootii TV goda sanaa isin akka jiru adaraa keessanii Steefanitti kennaa. Nan dhabe waan ta'eef namoonni torban darbe ijoollee godhattee eddan rimootiitu ishee godaatu bade. Inna ajiniin jirtundi yeroo Museen ba'ee gara dunkaanichaatti adeemutti sabni hundumtuu ka'anii adduma addaanii balbala godoo isaanii in dhaabbatu turani. Ilaana dhagaa. Yeroo Museen gara dunkaanichaatti deemu gara dunkaanaa dhaqutti Waaqayyo wajjiniin haasa'u yeroo ni dhaqu. Eessa dhaqa Museen? Dunkaanichaatti dhaqa. Sabni Israa'el immoo akkuma maal isaanii gosa isaaniitti balbala qabu. Dunkaana mataa isaanii qabu. Dunkaanichatti jedhe ilaalaa akka jedhe dunkaanichatti jedhe. Dunkaanichatti. Hamma inni eenyu? Amma Museen dunkaanichatti ol lixutti. Dhagaartu maaliif? Ila Museen luba raajiidha geggeessaadha nama isaan doobu'ee Waaqayyo wajjiniin haasa'u waan ta'eef dunkaanichatti ol galuu qaba Museen. Israa'el immoo nama Waaqayyo isaaniif kenne kana maal godhu? Amma inni ol galee dunkaanicha keessa lixutti maal ta'u turanidha? In ilaalu turanidha. Eloon dhagaartu in ilaalu turani eenyuudhaan? Musee. Museenoo abbaa hafuuraa isaaniiti. Waaqayyo namanni isaaniif kenne. Nama Waaqayyo itti dubbatudha. Waa'ee Musee yeroo ni yaadu lakkoofsa 9 akka jedha. Akkuma Museen dunkaanichatti ol lixetti maaltu taa'edha? Utubaa duumessa maaloo ishee kana barbaada gaalala. Akkuma Museen ol lixetti Museen gaafa ol galuu maaltu dhufa jechuudha? Utubaa maalii dhufa? Utubaa duumessaan sun maaliin? Hafuura Waaqayyooti. Hafuura Waaqayyoo. Waaqayyoo ishii hafuurri Waaqayyoo yeroo Museen ol galu eessa galu? Eessa gala saba Waaqayyoo? Dunkaanichatti ol galu maal ta'e? Duumessaanii Musee wajjiniin ol arguudhaaf dhufa ture. Inni galaara mana haasaadha. Museen maal ta'uu qaba jalqaba? Eessatti ol galuu qaba jalqaba? Dunkaanichatti ol galuu qaba. Eloona dhagaa maaloo? Dunkaanichatti ol galuu qaba. Maal ta'uudhaaf? Ulfinni Waaqayyoo dhufuudhaaf. Duumessi ulfina Waaqayyoo manicha keessa dhufuudhaaf Musee irraa kan barbaadamu maal? Ol galuudha. Ol galuu eessatti? Gara dunkaanichaatti. Ulfina Waaqayyoo arguuf maal gochuu qabna? Ol galuu qabna nuunarra.
Eessatti gara ulfina waaqayyooti. Gara waldaa kiristaanaatti. Gara argamuu waaqayyooti. Gara iddootti maqaa waaqayyoo dhaamutti ol galuu qabda. Yoo hin galtu ta'e ulfina waaqayyoo arguu hin dandeessu. Namarratti arguu dandeessa malee ofirratti hin argitu. Namarratti hawwita malee ofirratti hin argitu. Maqaa Yesuus Kiristoos namarratti harganii hawwurraa gara ofii keessanii argitanitti waaqayyo isin haa guddisu. Mee ameen jedhame. Namarratti si tokko namarratti argine hawwina. Namarratti nama waaqayyootu akka godhu argina. Namni dhumtuu nawa sitti bu'aa boleessoo. Namni sunis akkuma kee nama. Garaagarummaan jiru the relationship. Namichi relationship inni waaqayyo wajjiniin qabutu sirraa adda godhe malee narraa adda godhe malee namichi akkuma koo Kiristoositti amanee nama fayyada. Relationship Museen qaburraan kan kee waaqayyo gooftaan yeroo Museen ol galu duumessi waaqayyo dhufa. Sitta dhufu maqaa Yesuusiin. Har'a duumessi waaqayyo waaqarraa sinitti dhufu. Har'a hafuurri waaqayyo maqaa Yesuusiin waaqarraa sinitti dhufu. Yeroo hafuurri waaqayyo namarra dhufu namni koome akka kaleessaa ta'uu hin danda'u. Akka biyya lafaa keetti dubbachuu hin danda'u. Heloo saba waaqayyo arrakko waldaa keessa dhufnee waldaa keessa teenyee akkuma warra biyya lafaatti dubbanna akka warra biyya lafaatti deddeebina. The problem is the Holy Spirit ulfina waaqayyootu jireenya keenya irraa fagaate. Rakkinni guddaan ulfina waaqayyootu hin jiru jireenya. Meeshaa waan taphatamu faarfattoonni waan faarfatan ulfinni waaqayyoo jira jedha namni. Ulfinni waaqayyoo dhufuudhaaf immoo wanta barbaachisu jira. Gara argamuu waaqayyootti. Yoom yeroo hundumaa ol galuu qabna obboloota. Yeroo hundumaa sanbata duwwaa ganama dhumne ulfina waaqayyoo inni seera guutuu dhumne. Sanbata duwwaas dhufeen yaa ulfina waaqayyoo kottu jecha dafnoo immoo jireenyi koo gabraadha taanaan ansinitti dhima of goyyomsuudha sun. Of goyyomsuudha. Boleessoo of goyyomsuudha sun. Ulfina waaqayyoo hin argita taanaan arguun barbaada taanaan mana kee keessatti iddootti waaqayyoo wajjin ol argattu qopheeffadhu. Iddoo dunkaana waaqayyoo wajjin haasoftu qopheeffadhu. Nan dhufa suuta jedhe har'a immoo dunkaana moonuun immoo maal kan jedhutti. Yeroo sana maal ta'a? Hafuurri waaqayyoo maal ta'an jedhe? Dunkaanicha keessa maal ta'a? Hin dhufa. Haa dhufu warra simbira. Mee haa dhufu na bareedaame? Haa dhufu. Isa wayyaa namni hin bareedaam yeroo dubbatullee yeroo hafuurri waaqayyoo keessa isaa dhufu. Yeroo inni dubbatu nama tokko sinitti tola laphee namaa cimsa. Nama addaa ta'ee miti hafuura turre. Nama addaa ta'ee ilaala. Nama addaa kan nama godhu yoo jiraate hafuura waaqayyoo duwwaa. Nama addaa taatee jiraattee darbuun barbaada tanan sitti nima wangeelan natti maala haa baagaayyaa. Hafuurri waaqayyoo sinirra dhufu. Narra dhufe dhaame. Akkeedhe Daawiti. Boqonnaa keessa dhufa hafuurri waaqayyoo 51 naa baasaa mee yoo 51 faarsaa 51 baasaa. Maayidhe Daawiti maayidhe waaqayyo. Maayidhe baasa dhaame. Shantamii tokko faarsa 51. Inko tinke mee lakkoofsa 10 kaasan. Garaa maali? Garaa qullaa maal godhe? Naaf kenni yaa waaqayyoo. Aaressi sini galaadha. Garaa qullaa naaf kenni yaa waaqayyoo jedheetu maal jedha achi booda immoo hafuura maal jedha? Hafuura maal jedha? Hafuura dhaabbata. Yoo na dhagaartu hafuura dhaabbata. Hafuurri waaqayyoo akka waaqayyoo jiraachuu sirraa barbaadutti akkati jiraattu si gargaara. Hafuurri waaqayyoo sirra jiraatennaan hafuura sinitti nima afaan haaraa duwwaan bashaa baabaa itti dhiista miti. Namni baay'een afaan haaraa dubbata. Afaan haaraa dubbatee booda immoo jechaan taa'anii gannaqa. Namichi kun afaan haaraa dubbatu dhamtiin maal abbaa kee? Mina abbaa kee? Maal abbaa kee kan inni jedhu? Injiru waan akkasii. Yeroo nagaa hinjiru wangeelarra hafuurri waaqayyoo manattis haasaa tokko si dubbachiisa. Lafa hojiittis haasaa tokko si dubbachiisa. Waldaa dhuftees haasaa tokko haasoo qabda.
Afurri waaqayyoo safara keetti waan gabraa si hojjechiisee waldaa yeroo dhuftu qulqulluu si godha taanaan afura waaqayyoo miti sun of goyyoomsaa jirta malee. Of hin goyyoomsinu amma. Iyyesuus jireenya keenya geeddaruu dhufeera. Geeddaramuudhaaf immoo itti dhiquu qabna. Eessatti galuu qabna? Gara argamuu waaqayyootti. Akkanatti olalaa haaliif afur waaqayyoo gara sanatti akka hin dhageessin beeku. Lakkoofsa 11 akka jedha. Fuula kee duraa maaliin hin ta'in nan balleessini. Wayyoo gooftaan hin balleessini. Dhugaan sinitti hima. Inni akka jedhu kun eenyuun beektu? Mootiidhaam, Daawitiim. Daawit isa Gooliyaadii jisseedhaam. Yaa waaqayyoo jedha. Fuula kee duraa maaliin hin ta'in nan balleessin. Laa waan inni jedhee kadhatu waaqayyoon. Afuura kee isa qulqullus maaliin ta'in hanarraan fudhatin jedhe. Waan barbaade narraa fudhadhu jedhe. Waan barbaade. Eloona dhagaa waan barbaade. Mootii na gooteetta fudhadhu. Jireenya na laatteetta fudhadhu. Garuu waan si kadhadhaa yaa waaqayyoon. Afuura kee maaliin ta'in narraan fudhatin. Waan hundumaa qabaattanii afuurri waaqayyoo mana kee jiru taanaan ati hammayyuu nama duwwaa. Kan jedhe afuura waaqayyoo akka waaqayyoo sirraan fudhanneef kadhadhu obboleessu. Afuurri waaqayyoo jireenya kee keessaa akka inni hin dhaamne maal ta'e kadhadhu obboleettii koo. Daawwitii waaqayyoon afuura keenarra fudhadhu waan barbaadde nattaafu maaliif kan kanaan nagee afuura keeti malee beekumsa koo miti. Ituu beekumsa teera deemaa yaa waaqayyoo obboloota koo irra dhedheeroo irra jajjaboo turanidha. Warra abbaan haadhi filatan ilaanti ture yaa waaqayyoo. Ani nama tiksee ture tokko, nama gatamaa tokko, namni fooliinsaa urgaa gaarii hin qabne tokko. Nama achii kaasee nama kan na godhe iddoo kana kan na dhaabe. Har'a namni makiinaa na oofa. Harri kiichinii keessaa namni na hojjetu jira. Ani koo yeroon koo lafa onaa keessa ture. Kun hundumtuun turre. Ulfina narra argadhe kun koo gooftaa koo kaleessa koon beekaa. I don't care jireenya kana. Waa duwwaan si kadhadha gooftaa. Hafuura kee narraan fudhate. Ulfina kooti isaa. Gooliyaadii koo maqaa Yesuusiin hafuurri kun sitti agalu. Ilaamee obboleessoo. Afuurri waaqayyoo waan irra dhufeef malee mee akkamitti akka inni nan qabanne bare. Wayyaa uffatoo Gooliyaad. Nama meeshaadhaan xaxame maalitti hin jedhe yeroo sana. Ati jedhe nama maali jedhe nama nan qabanne kanaa akkamitti saba waaqayyoo saba kakuu maal gootan dhiphisan maaliin bare. Maaliin bare hin jedhe. Afuura waaqayyooti. Afuurri waaqayyoo dhoksaa sitti maamu. Dhoksaa namaa sitti maa. Dhoksaa diinaa sitti maa. Rileeshinshiippii kee waaqayyoo wajjin godhi namaa wajjin hin kutiiti. Namni baay'ee waaqayyoo wajjin hin jiru. Waa baruu barbaaddu? Eedhame. Waa baruu barbaaddu mistira? Sinitti nima waan tokko. Mootii yorra afur waaqayyoo keessa kufee dubbadhe dheeti. Laame mootii yorra Filisxeemitu Israa'eliin balleessuu fedhaniitu. Jeneraarota isaa loltoota isaa olitti qabee pilaanii baasu. Pilaanii maali? Pilaanii lola. Ila taankii akkasii erginee alakka kanaatti yaadaga yoo mancaafamne ta'e akka paastariin jedhetti yoo mancaafamne ta'e fudhadha. Marfii akkasii jedhee xiyyaara akkasii jedhee maal akkasii jedhanii baafatu isaan ta'anii. Hin baasu. Diinni yeroo hundumaa maanni hojii ishee baasu. Yoo afurri waaqayyo sirra jiraate garuu isheen baaste akkoo ati mana teessee barta. Sitta dhufu afurri waaqayyo. Sitta dhufu. Ilaamee obboleessu. Hin baasu ta'anii. Si booda gaafa isaan lolaaf qophaa'anii bakka asiin deemnee rukunna asiin balleessuna jedhanii yaadanii Israa'el dura iddoo sana qabatee taa ishee godhe. Mootiin nama hundumaa walitti qabeetu ayyaa waaqayyo gooftaa macca. Ilaamee eennan mistira keenya as keessa basaastuu tokkotu jira. Basaastuu dhattee mistira keenya gurgurtu jira. Edhe mootiin kanaaf basaastuu sana naa baasaa. Ayyi mootii jedhani ati gowwaadhaa eennan. Mistira miti eennan mistira kan beekuu danda'u waan addaa tokko nama qabutu eessa jira? Israa'el kee jira.
namichoo achi taa'ee hafuuraan isa tunan hojjennu argina. Hafuurri Waaqayyo safara diinaati waan si qophaa'eeru sitti maaboo. Ifa galu maqaa Yesuusin hafuurri kun sitti agalu. Isaa waan inni maa rileeshipii keessan Waaqayyo wajjin godha. Abbaan barbaade waan barbaade yaadu. Karaa koo Yesuus wajjin goona aannan deema. Inni ilaalu uman deema. Inni ilaalu uman deema. Maal gochuun qaba garuu hafuura Waaqayyo wajjin maal gochuun qaba? Karaa koo godhachuu qaba. Isinitti ni marra mistira guddaasa. Itti fufuu barbaaddu? Eeyyeenyatti. Jireenyatti fufuu barbaaddu? Eebbifamuu barbaaddu? Guddachuu barbaaddu? Hafuura Waaqayyo wajjiniin olii gala. Kanuma dubbii. Kanuma. Hin mari'atu. Namichi achi taa'ee Waaqayyotti dubbata. Jira namichi tokkotu jira. Eenyaan nama Waaqayyo waan hundumaa maal godhu itti mul'isu. Mee akkamitti bareema? Eeyoodhaan hafuura Waaqayyooti. Seexana bayi! Jedhamti namni tokko nama kiyaa. Akkamitti baree seexana akka keeru? Mee isinitti himaa? Intala bareeddee miidhagdee mataan ishee akka godhattee waan hin jirre kaattee waldaa keessa teessu. Bayi! Keessaa gaban. Yaawu! Jettee iyyiti. Dhiira baay'eedhaan kufee keessaa akkamitti bare? Nama suufiiffatu kiyaa. Asitti seexanatu kee jira jedhameetti caafame. Miti hin tokko hafuuricha. Ni galta inni ibsaa. Hin ibsaa. Hin ibsan sin jedhe. Wanta namni si yaadu sitti ibsaata hafuura Waaqayyo wajjin olii galteenna. Si ibsa. Hafuura Waaqayyo wajjin maal gochuu qabna nuun? Olii galuu qabna. Waldaa koo, saba koo, amantoota adeeminu gara hafuura Waaqayyootti. Haga xamni xabannee qoosnee as geenye karaa keenya ilaalu. Eessa akka jirru ilaalu. Deemsa keenya ilaalu. Iddoo kaleessaa jirtu ammasin. Waan kaleessaa argaa jirtu ammasin. Waan kaleessaa jireenya keessan kee jira ammasin. Of goyyomsina malee. Akka kaleessaatti waaqeffattu ammasin. Akka kaleessaatti faarfattu ammasin. Akka kaleessaatti tajaajiltu ammasin. Of goyyomsina malee. Waaqayyoo geeddarame? No. Hafuura Waaqayyoo isa biyyatti hojjetu? No. Situ geeddarame. Situ yeroo dhabeef. Situ Waaqayyoo wajjin dubbachuu dadhabe. Akkamitti sitti kenna Waaqayyoo? Sakalee sitti kennaa ture. Kalee yeroo qabdaaf Yesuusiif. Boleettii koo deebii wayyaa Waaqayyoo wayyaa dhugaan sinitti hima. Boleessa koo. Waaqayyoo nu wayyanuuf. Itu Waaqayyoo miti teeti nama baay'ee si bira darbaa. Itu Waaqayyoo bira miti teeti nama baay'eetu si bira darbatu. Waaqayyootu gara kee gorraan namni sitti goreera. Hin goriin Waaqayyoo irraa as geesse. Hafuura Waaqayyoo irraa hin goriin isa si wayyaa. Kan dhugaan sinitti hima isa wayyaa. Isa wayyaa. Isa wayyaa. Narraan fudhatiin jedhe Daawit. Maammee kan nurraa fudhatamee jira amma miimiu isaanii waa'ee nama miimii maammee kaleessa koo namni baay'een as kaa mul'ata fa'a arginaam. Habjuuf habjoomnaam. Kaleessa koo baay'een keenya as keeyyaati nama raarsinaam. Yeroo nun kadhannu namni hin fayyaam. Jiraa sun har'a nu jalaa fudhatame yaa. Maaltu nu jalaa fudhachiise? Ishee tokko utuun beekni ituma hin beekini nu jalaa kan fudhatame jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin oo maala alaabaa gayyaa namasaa tola. Obboleessoo ilaa ituuti raftaartuu kan si jalaa fudhatame arra dammaqiyaa. Hin rafti turte dubartittiin. Raftee ajjeeste waa Waaqayyoo isheef kenne. Rafin hin ajjeesinuuf jalaa. Hin ajjeeste jedha sagalee Waaqayyoo. Maal goote? Rafte. Jireenyi waan baay'ee nu jalaa ajjeesee jiran amma deebi'uu qabna bakka. We need to go back. Fannoo Yesuusitti deebi'uu qabna. Waaqayyo akka deebinu nu barbaada. Eessatti? Iddoo argamu Waaqayyootti deebinu maaloo saba koo deebinu maaloo. Yeroo achitti deebitu koo ani ofiikoon dhugaa Waaqayyo an keessan hin beeku. Durkoo waa'ee namaallee jallina yaadne ani rafuun hin danda'an kadhachuu miti. Rafuuyyuu hin danda'u siin jedhe. Hamma koo jallina miti boolloo liiqotaa siin jaalladhaa waliin jenna. Soboo dhugaadha kun.
Hafuura waaqayyootu hin jiru nakee. An kana gochaan jira tana hafuura waaqayyootti deebi'uun qaban. Because hafuurri waaqayyoo hafuura waan gaarii olii yaadu, waan gaarii olitti dubbatu, waan gaarii oliif godhudha. Maaloo adeeminu. Eessatti kuftee obboleettii koo ani eessatti hin kufe. Deebii waa'ee namaa dhiisaasin. Ani eessatti hin kufe iddootti kuftan beektu. Horri mana kana kee jirtan hedduutti keessa lafatti kufne beennan. Lafa wanti ilaa akka jedha Daawiti na jalaan fudhatin maal kee hafuura kee jedha Daawiti. Na jalaan fudhatin hafuura waaqayyoo nu jalaan fudhatin arras. Maal godhaa jedhaam sagalee waaqayyoo namni waan hundumaa qabaatee jedha. Waan hundumaa qabaatanii waan hundumaan badhaatanii ijoollee sinii kennee waaqayyo. Mana babbareedaa kee jiraatanii hafuurri waaqayyoon jiru taana maal sinii godha? Naati. Kanaaf maal gochuu qabnam? Deebi'uu. Eessatti? Masmara keenyatti deebi'uu qabna. Masmara keenyatti deebi'uu. Ilaa akka jedha lakkoofsa Dhiisaatiin mucaa ijoollee Dhiisaa na wajjin ta'a. Dhiisaa waan tokko haadhaaf abbaan qabanii jiru Dhiisaa na wajjin ta'a. Lakkoofsa 12 maalidha? Gammachuu isa fayyisuu kee keessaa argamu. Lakkeedhaam Daawwitti dubbata hafuura waaqayyootti na deebise ani isa irratti qophaa'ee dhumne garuu hafuura waaqayyoo ergaa kana naa kenna. Gammachuu isa fayyisuu kee keessaa argamu. Iddootti maal ta'e anaaf deebisee. Gammachuutu jiraam Yesuus yoo jire. Hafuura gammachuu har'a namni gammachuu hin qabu. Dhabee miti. Cooma nyaachuu danda'a waan barbaade qabaam. Firiijii keessa koo waan barbaade baasee nyaachuu danda'a. Makiinaa adda ta'e tokko oofa. Ijoollee fayyaa qaba, ijoollee nagaa qaba, haadha manaa bareedduu qaba, abbaa manaa bareedduu qabdi. Garuu gammachuun hin jiru namaaf. The problem is isa miti waan dhibame miti mana keessa waatu hin jiru. Hafuura waaqayyootu hin jiru. Ana dubbata miti kunoo wangeela jedha. Maaf hin gammachuun na jalaa bade kan jettu yoo jiraatte hafuura waaqayyoo gaafadhu. Hafuura maaliidha? Hafuura gammachuun jedhu wangeela. Hafuurri gammachuu kan jedhamu jira. Yeroo hundumaa akkati kolfitu, yeroo hundumaa akkati gammaddu. Phaawulos ikkoo kanaaf ikkoo Kiristoositti yeroo hundumaa maal taa'edha? Gammadaa'edha. Yeroo kam? Yeroo hundumaa gammachuudhaaf namni hafuura waaqayyoo wajjiniin jireenya isaa qajeelfachuutu irra jira. Hafuurri waaqayyoo jireenya namaa keessa waan hin jirreef har'a namni kolfuun itti cimeera obboleessu. Kolfuun namatti cimeera bara seenaa. Kolfuu hin barbaada namni. Gammachuu hin barbaada nama garuu gammachuu dadhabe namni. Waan gabraa miti waldaa dhufaa tajaajilaa. Na wajjin hin jirtu sirrii namti wanti kun bareeraa eessa ana kiyaa sin kiyaa. Yesuus tu bade miti hafuura waaqayyoo kaleessa koo namni akaayii nyaachaa nagaa qaba. Akaayii nyaachaa namni obboleessa koo hin kolfa. Maalti isheen ilkaan gadi baastu kun jedhamnee manuun maal akkas ishee godhaadha. Maagaa shaalaa baagayya. Namni koo oqqee keessa waldaa dhaqee waldaa bira ga'ee shaa godhee hawaara irraa xaragatee hidhee ol galee nagaadhaan utaalee shubbisiitti hundi faarfannaa ituun eegin isa baqa utaalee gammadee gala. Ameerikaa makiinaa oofaa. The problem is what? Hafuura. Waan gabraa miti kan namatti irratti. Hafuura qulqulluu jedhama. Isatu nuu deebi'uu qaba. Isatu si deebi'uu qaba. Isatu naa deebi'uu qaba. Waan gabraa horii nu jalaa fudhata miti. Yaa sinitti himaa waaqayyo horii nu jalaa fudhatamne horii nuu kenne iyyuu. Dhugaan sinitti himaa ijoollee nuu kenne iyyuu. Jireenya nuu kenne waan hundumaa nuu kenne. Waa garuu nu jalaa fudhatameera. Waa garuu fuchiisneera. Achitti deebi'uu qabna. Deebinee maal gochuu qabna? Daawit akka godhe. Eessatti adeeminu jechaadha. Fina waaqayyoo. Asitti deebi'aa. Warras keessaa baatan deebi'aa asitti.
kunoo akka jedha wangeelli gammachuu isa fayyina kee keessa argamu iddoo tanaaf deebisi ilaa akka jedha achi bodoo siif abboomamuudhaaf hafuura na gargaaru anaaf kennedha. Ilaalaa obboleessu hafuurri gammachuu waaqayyoof abboomamuun barbaadda taanaan waaqayyoodhaaf qulqullummaatti jiraachuun barbaadda taanaan cubbuu dhiisuun barbaadda taanaan hafuura waaqayyoo sii kennamuu qaba. Hafuura kennaa kenna akkan siif abboomamuu danda'utti jedhe Daawit. Barbaachisaadha hafuurri qulqulluu. Hafuurri qulqulluu namni harka namarra kaa'ee namaa kenna miti. Waaqayyoo wajjin rileeshinshiipii qabduudhaan namni sii kenna miti. Waaqayyoo sii kenna. Ofiin goyyomsinaa asii tokko tokko. Hafuurri waaqayyoo gola kee keessatti akka inni sirra dhufuuf arraakaa isaatiin murteessaa baawaa. Murteessaa waa'ee namaa dhiisaa. Eessattiin kuufeen baqa. Eessan jiraarra. Eessan ture kaliya. Har'a wasiin eessan jiran. Kun murtii jireenya kee keessatti murteeffachuu qabdudha. Sinitti himaa obboleessu. Maatiyos boqonnaa 7 irratti guyyaa Gabraammoo sinin barsiisa. Guyyaa Gabraammoo ergaa waaqayyoo sinitti nan dubbadha. Waaqayyoo kan inni naa kennu barreessee kan hin jiru. Har'a yoon dubbadhe yoo hafuura qulqulluu ilaamee. Maatiyos boqonnaa 7 irratti yeroo itti ilaaltanii amma namni baay'een kan inni of goyyomsu kan baay'een keenya of goyyomsu anumaa kaasee jechuudha. Maqaa waaqayyoo waan manneef waaqayyoo waan nu wajjin jiru nutti fakkaata. Sinitti moo waan tokko dubartittii ishee Phaawulos faa ishee seexanni keessa ture dubartii tokko yaadattu dubartittii ishee maal dubbattudha sagalee waaqayyoo raajii wanni dubbatti ooda dubbatti itu ammatee hin jedhe naan jettanii itu ammatee mee obboleessu. Phaawulos hafuuraan ilaala ture dubartittii. Hafuurri sun ammatu ta'e. Dubartittii maal jechaa jirti Phaawulosiin? Wayyoo nama waaqayyoo kan akka isaan jiruum. Inni koo nama waaqayyooti. Nama waaqayyoo nuu kaaseedha. Phaawulosiin gaafa ilaalu goyyomsituudha. Phaawulos keessa hafuura maalii jira? Hafuura adda baasu jira. Hafuura isheen koo waa'ee isaa gaarummaa dubbatti. Isheen koo waa'ee isaa gaarummaa dubbachaa jirti. Phaawulos fakkoo jedhaa jirti. Nama biratti koo isaan nama waaqayyooti. Isaan nama guddaadha. Inni koo apostolii guddaadha. Jettee dubbachaa jirti Phaawulos. Hin soofneedha. Dhaqee abbaa barbaadde goyyomseedha. Kaleessa goyyomsiteetta. Har'a koo nama goyyomsuun hin dandeenyetti olitti baateetti hin jedhe. Olitti baateetti hin jedhe. Har'a gaan dandeessu jedhe. Goyyomsitu jedhe. Olii gadi dhooftu jedhe. Fiili kun jedhe. Maal goyyomsitee barte har'a na barage hin jiru jedhe. Hin dabartu jedhe. Raajota baay'ee dabarteetti taa'am dubartiin kun goyyomsitee. Namoota baay'ee bira har'a garuu nama hafuuraan geggeeffamu nama hafuurri waaqayyoo keessa jiru tokko bira dhufte. Yeroo sana namni hafuuraa kun adda baasee bare ati jedhe. Hafuura magaalicha maal gootuudha jedhe. Jeettuudhaati jedhe. Baasee keessaa maaliin arge Phaawulos? Hafuuraan arge. Namni hundumtuu ati nama waaqayyoo waan sin jedheef waaqayyoo wajjin jiraa miti. Shamaddaree dubbata baay'een namaa. Yoo adda baasuu hin dandeessu ta'e. Adda baasi. Hafuura hin qorinaa jedhe malee raajii maal hin godhinaa jedhe sagalee waaqayyoo. Qoraa jedheera. Garuu maal hin godhinaa? Hafuura hin qorinaa jedhe. Raajii dubbatamu hundumaa jettee hin fudhatin. Kun waaqayyoo biraa moo waaqayyoo biraa miti jedhi fudhadhu. Kun hojii keef hojii kooti. Akkamitti baruu dandeessu beektu? Eenaan jettanii? Akkamittiin bara yoo jettanii? Hafuura waaqayyoo si keessa jiru dhugaa si ba'a. Hafuurri waaqayyoo si keessa jiru ameen hin jedhin jedha tanaan ameen hin jedhin. Because hafuura waaqayyooti. Deeqaa lamaan qaba. Hafuurri waaqayyoo waan barbaade dubbate. An dhugaa kana qabachuu dhugaa waaqayyoo waaqayyoo kana sinitti dubbate. Eenyutti akka dubbate garuu hin beeku. Garuu kana nutti dubbateera waaqayyo. Anaaf ta'uu danda'a maaltu beeka. Wayin nama tokkoof dubbataa waaqayyo. Adeeminu asitti. Nan deebi'ee dhaame. Na dhagaa jirtu saba waaqayyoo. Xaabni hin gaamu. Xaabni dhaga'u. Qoosaan dhaga'u.
No jedha maalo. No. No. Mashkala bagayana masatola. No. Sinin argine mul'ata koo keessatti. Yoosef. No jechuu beektu ammasin. Waan hundumaa yeessannee nyaatamaa irra nuun. No jedhaa maal waan baay'ee. No. Hin nyaatamin obboleettii koo obboleessa koo. No. Akka no. No. Ka waan tokko kunoo jedhaa. Inni nama waaqayyooti. Nama waaqayyooti. Keessi koon fudhannu tanaan no. Akka maan. Hin nyaat ilaamee isinitti himaa. Baay'ee na diba iddoon sun. Kana dubbadheen fita. Mee dhaabadhaa. Masgalee koo. Faarfannaa ishee silaamee. Yesus jedhamtu sana. Shinaa qopheessaa. Waaqaan kan waa gojjaara. Waa hojjeta faarfannaan kun maaloo. Shinaa qopheessaa ammeettiin. Waaqayyo isinitti dubbateeraa. Fayyinan barbaaddu har'a. Geeddaramtaniin ba'uu barbaaddu har'a. Maqaa Yesuusin olii kadhannaarra. Waan gabiraa miti. Olii kadhannaarra. Dara namni tokko socho'inaa hin deeminaas. Deeminaas dhaabadhaa. Faarfannaa kana. No jennee gallarra baqa. Maqaa Yesuusin jireenya keenya irratti ol kaasnee galla waldaa keenya keetti. Maqaa Yesuusin hafuurri kun amma ni dhufa. Dingata waa ta'a. Mee dingata waa ta'a jedhame. Dingata waa ta'a. Bakka Waaqayyo waa hojjetar. Dingata waa ta'a. Haleluuyaa. Saree keessan Yesuus. Ija keessan cufadhaa. Nama ilaalina. Bakka Waaqayyo waa hojjetaa sirratti. Mashkala bakayyaa masatola bakayyaa boo. Waama harka Waaqayyo mee. Waama ofirratti waama harka Waaqayyo. Harka Waaqayyo waame obboleettii koo obboleessa koo. Bakka nan geeddaramame nan deebi'a ijoo kooti. Hafuurri koo naaf adeebi'u yaa Waaqayyo dhaame. Ayyaanni koo naaf adeebi'u dhaame. Wanti na jalaa fudhatame. Mul'anni koo adeebi'u dhaame. Jesus. Sin farsa galgala sin wama osiwame kufu ganama jirame ganama sin wama galgala sin wama osiwame kufu hukuma Yesus jedhame Yes Kasar ka kesan gara Waaqayyo tuwama Waaqayyo afurri Waaqayyo gidduu keenya jira shala bagayana masatola bagay Yesus jedhame ammasime Yesus Yesus ganama siwarsa ganama siwama osiwame kufu hukuma ganama siwama galgala siwama osiwame kufu hukuma ganama jarabe ganama siwama galgala siwama osiwame kufu hukuma galgala siwama wama ugofta wama fura Waaqayyo ayyaana Waaqayyo wama humna Waaqayyo wama shela bagayana masatola amen yes Yesus darbi maqaa Yesus Kiristoos jireenya saba kanaa haaressa darbi hafuura addaa irratti dhangalaasaa darbi humna addaa kennaafi darbi maqaa gooftaa Yesus Kiristoos amma yeroo kana hafuura Waaqayyo darbi maqaa Yesus Kiristoos jireenya nama haaressa darbi humna kee kennaa darbi siwa galgala siwama osiwa mengufu
Mee akka jennu Anditti baay'ata Jumdumbi lafa Baay'ee baruuf jira Minamni sanbara Anditti baay'ata Jumdumbi lafa Baay'ee baruuf jira Minamni sanbara Alanila oh Sifan bitama Amen Mama Yesus Shela bagayana masatoraba Shela bagayana makachala Oh pura wake Kafiti bayata Tengutu ilafa Malo jedhame jedha harka keessan ol kaasan deebaduuf jira ganneessan nafa Kafiti bayata Tengutu ilafa deebaduuf jira ganneessan nafa Alanilal oh nagau sifan bitama sifan oh Yesus afura Waaqayyo kana makan abi shela baba bagayana masatora ba shela bagayana masatora oh afura Waaqayyo Me akka goona me afur Waaqayyo keessa kofida maalo harka keenya ol qabannu me lafa jirru harka keenya ol qabannu maqaa Yesuus Kiristoos afuri Waaqayyo darbee jireenya keenya haaressu obboleessa obboleetti ko ummara harka keessan ol qabadda Waaqayyoon sinii kadhadha ofii koo siniif afuri Waaqayyo afuri nama haaressu afuri Waaqayyo afuri jireenya nama haaressu afuri Waaqayyo afuri maqaa nama haaressu gidduu keenya jira mee jira harki Waaqayyo ganama kana hojii hojjechuudhaaf harki Waaqayyo hin gabaabbanne gidduu keenya jira harki Waaqayyo jira mana kana keessa harki Waaqayyo inni seenaa namaa geeddaru jira mana kana keessa haleluuyaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin afurri Waaqayyo inni maqaa namaa geeddaru amma ganama kana sinirraa dhufu afurri Waaqayyo inni dadhabaa jabaa godhu amma ganama kana sinirraa dhufu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin inni Zurbaabel faa gargaare afurri Waaqayyo inni nama gargaaru amma ganama kana maqaa Yesuusin sinirra buufatu afurri gammachuu afurri nagaa afurri Waaqayyoon sodaachuu afurri Waaqayyoon beeku ganama kana maqaa gooftaa sinirra dhufu maqaa Yesuusin sinirra dhufu era maqaa gooftaan sinirra dhufu lafa sin dhaabattan kanatti sinirra dhufu maqaa gooftaa afurri qulqullummaa sinirra dhufu wow me maqaa Yesuusin jedhame harka mirgaa ol naa kaasaati een kadhanna waan tokko kadhanna keessa koo waan dhufu me afurri anaaf isinii mormu afurri biyya kanarra jiru lafa kanarra jiru akka nun Waaqayyoof hin jiraanne kan nu dadhabsiisu amma ganama maqaa gooftaa Yesuusin kan waraaname haa ta'u kaasa harka keessa nuraanna olii gallee maqaa gooftaa Yesuusin Waaqayyoof ituu jiraachuu barbaannu akka nun Waaqayyoof hin jiraanneef akka nun hin kadhanne akka nun dubbii sagalee Waaqayyoo hin dubbifanneef jireenya keenyatti dadhabina kan gootan maqaa Waaqayyoo maqaa Yesuusin waraanama waraanami maqaa gooftaan
Afurri abbaanuma biyya kanarra kan hojjettu. Inni jireenya namaa jiraatti ajjeestu. Ganama kana humna du'aa ka'u Yesus Kiristoosiin waraanama. Humni Waaqayyoo sinaa waraanu. Afurri Waaqayyoo sinaa waraanu. Waaw! Fayyaa namaa kan nyaattu. Namni akka inni fayyaa hin godhanneef. Jireenya namaatti dhukkuba kan darbattu. Dhukkubaan kan deemtu. Amma ganama kana maqaa gooftaa Yesuusiin waraanami. Waraanami maqaa gooftaan. Inni dhukkubaan jireenya namaa dhooftu. Jireenya namaa xaxuudhaaf. Nagaa namaa nyaachuuf eebba namaallee kan qabdu. Namni hojiidhaan akka inni successiin taane. Hojjetee akka inni namni nama taane. Waaw, harka keessan ol kaasaa maaloo Waaqayyoon rukutaa. Lafa kanarra teessanii namarratti kan mo'arratan. Amma ganama kana maqaa Waaqayyoo maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin waraanama. Abiddi Waaqayyoo sinaa waraanu. Humni Waaqayyoo sinaa diigu. Lafa hojii beessee kan hojjettu. Balbala Waaqayyoo nama abbani. Namatti cufuuf ganamaaf galgala kan fiiddu. Kan kaattu. Dhokattee kan hojjettu. Ifaan kan hojjettu. Maqaa gooftaa Yesuusiin abiddi Waaqayyoo xabsi haa godhu. Abiddi Waaqayyoo nurra kaa'e sitti waamni arra. Abidda kana irra immoo dhaabachuu hin dandeessu diina keenya. Gatiitu narra jira, gatii saba kanarra jira. Maqaa gooftaa Yesuusiin waraanami. Waraanami. Yesuus koo sabni kun haa guddatu. Sabni kun hafuurattis foonittis haa eebbifamu. Haa badhaadhu. Haa badhaadhu. Eebbisi saba kee kana. Nagaadhaan eebbisi. Jaalalaan eebbisi. Olii galteedhaan eebbisi. Ol baachuudhaan eebbisi. Ol danda'uudhaan eebbisi. Biyya kana keessatti mataa ta'u sabni kun. Kaasa harka keessan siin eebbisa hafuura Waaqayyoo dhufe. Ilaa yaa Waaqayyoo jireenyaan lafa hojjetutti, lafa jiraatutti. Sodaachisee jiraatu. Maqaa Yesus Kiristoosiin sodaachaatu hin ta'in sodaachisee mataatee maqaa Yesuusiin jiraatu. Ati wajjiniin jiraachuu keerraan kan ka'e sabni kun isteeta kanatti lafa kanatti maqaa gooftaan badhaadhummaan addaa isaa argatu. Guddina addaa isaa argatu. Nagaan addaa isaa argatu. Ulfina addaa isaa argatu. Orra kennan isaan godhu. Orra arjooman isaan godhu. Harka hojii keetiin eebbisa jette. Harka hojii saba kanaa eebbisi. Maqaa Yesuusiin harki hojii saba kanaa kan eebbifame haa ta'u. Kan inni yaade oli eebbi mana isaa dhaqu. Era maqaa Yesuusiin haa dhaqu. Ol waamee kan inni yaade oli sabni kun eebbaddaan manni isaa guutamu. Torban kana waan si biraate waan gaarii haa dhaga'u. Waa'ee isaaf waan ati dubbatte waan gaarii haa argu. Maqaa Yesuusiin waa'ee isaaf waan ati jette waan gaarii haa argu. Galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu. Kabajami. Ol jedhi. Waan nu jaallattuuf ol jedhi. Yaada gaariif yaada qajeelaa waan nuuf qabduuf ol jedhi. Sagalee har'a nutti dubbatteef ol jedhi. Sagaleen kun dubbatamee duwwaatuun ta'in jireenya keenya geeddaru. Dhageenya irraa bara baay'ee har'a garuu murtii addaa tokko murteeffannee baana. Hafuurri kee jireenya keenya geeddaru. Gooftaan anis na gargaara. Ani immoo dubbadhee yaa Waaqayyo gooftaa itti jiraachuu kan danda'uuf na gargaara. Sabni kunis dhaga'ee itti jiraachuu kan danda'uuf isa gargaara. Gidduu keenya waan turteef ol jedhi. Gidduu keenyatti waan dinqii gochaa turteef ol jedhi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhannaa keenya nuuf dhaga'i. Ameen. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Kan nu buddeen keenya irraa nuuf kennu. Yakkaa keenyas nu dhiisu. Nus kee yakkaniif akka dhiisu. Qorumsattis nu galchi. Hamaas nu oolchi malee. Mootummaan isaan keeti. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaatii. Eebba Waaqayyoo fudhadhaa.
Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa kennu. Waaqayyo ba'uu keessaniif galuu keessanitti isinii wajjin haa ta'u. Maqaa Waaqayyo Abbaan, maqaa Waaqayyo Ilmaan, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluun, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Noora